hunda dura isa bara jijjiiruu danda'u Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Isinis baga nagaadhaan bara 2025 irraa gara bara 2026tti nagaan ceetani. Nagaa isin gaafachuu isin daganne nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Egaa guyyaa jalqaba bara 2026 kanatti dhimmoota gurguddoo lama qabadheen fuuldura keessanitti dhiyaatee jira. Dhimmi koo inni tokkoffaan chaanalii haaraa maqaan isaa Calculative Mind jedhu YouTube irratti jalbultii bara haaraa kanaa guyyaa kaleessaa jechuudha isiniif saaqnee jirra. Kaayyoon chaanalii kanaa maal akka ta'e gabaabinaan isiniifan ibsa. Chaanaliin Calculative Mind yookaan sammuu shallagu jedhu kuni akkuma maqaan isaa ibsu tooftaaf loojikii cimaatti fayyadamuudhaan itti yaaduudhaan sababeessuudhaan akkamitti namni milkaa'aa fi firii qabeessa ta'uu akka danda'u irratti barnootaaf kaka'umsa isiniif kennuuf chaanalii kalaqamedha. Egaa chaanaliin kun chaanalii barnootaati. Chaanalii bal'inaan qabiyyeewwan xiinsammuu fi of ijaaruu irratti xiyyeeffatudha. Namni tokko sammuu shallaguu qaba yommuu jedhamu waa hojjechuu isaa dura of eeggannootiin xiinxaluudhaan bitaaf mirga isaa ilaaluudhaan fuulduraaf duuba isaa itti yaaduudhaan faayidaa fi miidhaa gochi isaa fiduu danda'u madaalee bu'aaf kasaaraa isaa sirriitti nama ilaaluu danda'udha jechuudha namni sammuu qaba jedhamu. Miiraan otoo hin ta'in loojikiif sababeessuutti fayyadamuudhaan sammuu murtoo kennuu danda'u tokko qabaa jechuudha. Maarree barnoota nuyi chaanalii keenya keessatti dhiyeessinu keessattis soorata sammuu keessan gabbisuudhaan egeree jireenya keessanii milkeessuu keessatti qooda guddaa qabudha jennee waan amannuuf nuyis chaanalii kana banneerra jechuudha. Kanaaf nu yeroo qabnu irraa isiniif wareeguudhaan waan beeknu waan qoranne yommuu isiniif qoonnu isin immoo sagantaa keenya hordofuu hin dadhabinaa jennee isin gaafanna. Kanaafuu laayikii, sabiskiraayib, sheer gochuudhaan tamsaasa keenya yeroo yerootti nuti gallakkifnu hordofaa. Dhimmi lammaffaan qormaata bara 2025 ani dabarsee fi barnootan irraa argadhe muraasan isiniif caqasuu barbaada. Akkuma isin beektan eenyuyyuu xiqqaas ta'u guddaa, beekaas ta'u wallaalaa, sooressas ta'u hiyyeessa, dadhabaas ta'u cimaa, milkaa'aas ta'u rakkataa, namni kamiyyuu wal'aansoo fi qormaata jireenya dhuunfaa isaanii qabaata. Kanarraa kan ka'edha egaa jireenyi bu'aa ba'ii tabbaaf irraan gadee gammachuuf gadda argachuuf dhabuun kan isheen guutte. Barri 2025 anaaf bara salphaan turre. Barri 2025 bara ani qormaata jireenya koo keessatti gonkumaa na mudatu jedhee hin tilmaamnee fi na qunnamu jedhee kan ani hin eegne itti ani keessummeessedha. Tokko tokkoon qormaata kana jechuun natti ulfaata. Tarreessuuf icciitii naaf haa ta'u. Qalbiin koo yeroo dheeraadhaaf irra deddeebiidhaan marsaa marraatummaa hubatamuu hin dandeenye keessa ture. Qalbiin koo tasgabbii kan hin qabne, sammuun koos boqonnaa kan hin qabne ture. Barri 2025 wal'aansoo qaamaaf hafuuraa kan ani keessatti keessummeesse ture. Qormaata namaaf hubatamuu hin dandeenye. Qormaata aniif Waaqayyo qofaan beeknu lakkoofsaan kana jechuu kan ani hin dandeenye barhamtuu turte. Yommuun waa'ee bara 2025 yaadu Waaqayyo isa na gargaaree bara haaraatti na ceesise guddaa galateeffachuun barbaada. Yommuu jireenyi qoree si kuffisu si balleessuuf otoo hin taane kutannoo ati lafa kuftee ka'uuf qabdu qoree si ilaaluuf akka ta'e hubadhu. Warqeen miidhagee calaqqisee mul'atus ho'oo abiddaatiin qoramee akka ilaalamu hin dagatin. Faayaan gatii jabeessi diyaamaandiin kattaawanii fi galaana jalatti argamullee dhiibbaa gurguddaa jalatti akka uumamu hin dagatin. Qormaanni ati ittiin qoramtu dandeettii keef eenyummaa kee isa dhugaa akka ati mul'iftuuf agarsiistuu hangafaati. Waan hundumtu yommuu siif mijatuuf sitti salphatu jijjiraman gonkumaa agarsiisuu hin dandeessu. Garuu yommuu jireenyi sitti cimu kutannoo fi ofitti amanuu akka ati qabaattuuf leenjii jabaa siif kenna. Ga'umsi keessa kee jiru sirriitti ifa ba'ee mul'achuu kan inni danda'u erga ati qoramtee ilaalamtee booda.
dhadhaan raafamu malee hin ba'u mitiire. Nama ko yommuu ati irra deddeebitee itti dadhabdee bututtee waa hojjettu jireenyi dadhabbii keetti bishaan naqxee beektii. Tattaaffii fi dhukkubbii keessa kee dhiise kan eenyuyyuu siif hin argine, kan eenyuyyuu siif hin beekne jireenyi argaa namootaa duraa akka dhokatu gootee beektii. Jireenyi yeroo garaa garaatti gadi si buufte, lafatti si rukutte, simboof jabina kee balleessite, si nuffisiisteetti. Jireenyi sadarkaa fi bakka siif malu irraa gad si buuftee beektii. Jireenyi ija tuffiitiin akka ati ilaalamtu namootaaf eeyyamtee beektii. Tole. Yommuu jireenyi dugdaan lafaan si dhooftu eenyutu harka si qaba? Eenyutu dhaabbatee si eega? Yommuu jireenyi harka duwwaa si gootu eenyutu si gorsa? Eenyutu si kabaja? Yommuu jireenyaan qoramtu eenyutu si hubata? Eenyutu si dhagaa? Eenyutu si wajjin dhaabbata? Ati dugda baasuu hin dandeessu taanaan jiraachuumti keeyyuu gaaffii jala galti mitiire. Dhugaa fudhachuuf baay'ee hin mijannedha. Garuu jireenyi maaliif qormaata sitti baay'ifti? Misiraachuun siif qaba. Qormaanni jireenya kee keessatti si mudatu si dabsuuf yookaan si cabsuuf otoo hin taane gonaaddisa haaraaf keessummaa si keessa kaa'uudhaan barnoota barsiisaan kamiyyuu mana barumsaatti siif hin kennine kan umurii kee guutuu si gargaaruu danda'an siif kennuuf karoorfame. Manni barumsaa inni guddaan qormaata jireenyaa ta'uusaa hin dagatiin. Sadarkaa jireenya irra jirtu irraa gad bu'uu fudhachuun sammuutti baay'ee ulfaataa ta'uu danda'a. Barnoonni guddaa fi inni caalu garuu jireenyaan gad bu'uu keessaa argama. Eeyyeen kufaatiin nama dhukkubsa. Dhukkubbiin immoo obsa nama barsiisa. Obsi immoo nama baay'annachiisa. Bayyaannachuun immoo nama jabeessa. Jabeenyi immoo daandii haaraa baafattee tabbaaf qarqa cimaa akka ati baatuuf akka ati milkooftu si godha. Sababa maaliif akka qoramte irratti xiyyeeffachuu caalaa qormaaticha keessaa akkamittiin akka baatu irratti xiyyeeffachuun dirqama keeti. Sadarkaa kamirrayyuu jiraadhu jijjiiramni sitti dhagamu xiqqoo fi suuta kan jedhe yoo ta'e illee fuulduratti adeemuu kee itti fufi. Adeemsa irra jirtu abdadhu. Ofitti amani. Yeroon ulfaataan ati keessa jirtu salphaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ati garuu jabinaan mo'adhu. Yommuu jireenyi ol si kaasu uumaa kee galateeffadhu. Yommuu jireenyi gad si buusis isa abdadhu. Waan sirraa eegamu hundumaa godhi. Yoos jabinaaf ogummaa qabaachuu keetiin milkaa'umsaaf of qopheessita. Viidiyoo itti aanu keessatti namni kamiyyuu sammuu lama qabaachuusaa siifan mirkaneessa. Amma sabiskiraayib gochuu yoo dhiiftan viidiyoo itti aanu kana gonkumaa argachuu dhiisuu dandeessu. Kanaafuu viidiyicha akkasiin qaqqabuuf sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa. Namoota biroo akka qaqqabuuf immoo laayikii fi sheerii godhaa. Galatooma.